torbata mishan liyamin torbata mishani persentii bakkeessa persentii 95 mushiti illee keete birishiti illee nyaatamte rabbin haa nyaatu gaafa wal argan birrii miti duniyaan tunu dulaali kudhanitti taati waan argiteen beekni argiti gaafa wal bira gahan akkatti kennitu hin beektu birrii erga kennitee fi mucichi birrii nyaatee garaa ol quufee inni biyya ofiisitti waan feete godhatee adda bahanii waa'ee birrii san yaadatti saniin booda mataa naqa qabaa ganna dhiisa yaa Oromoo jechuu dhufa Oromoon gaafa walitti kennitan simbiran jiru. Birrii 16,000 dubartii takkarraa nyaatu kun ganni morma dhee lafa dabarsuun sodaatu rabbi sinitti agarsiisu. Ani waariin birrii waa'ee birrii kana maxxansuu dideef an birrii 16,000 nyaatamtee jira, han 7,000 nyaatamtee jira, han 5,000 nyaatamtee jira, kan 10,000 nyaatamtee jira. Ila birrii xiqqishuu kan nyaatamte micoota akka bichaadha. An birrii 3,000 nyaatamte intala takka bichaadha. Kuwwan birrii 10,000 gadi 10,000 ol han nyaatamanidha. Ani amma isa san gadi bahee hoo maxxanse giifti koo ani nan argu asitti nan argu abbaa koo qinxisoo godhe hoo haadha koo qinxisoo godhe hoo obboleessa koo qinxisoo godhe hoo boossa booddee naa gaafatam ta'anitti. Natti dhuftanii himatina waa'ee birrii adaraa rabbi adaraa dachii adaraa rabbi sin uume adaraa dachii tanan uume adaraa afaan kan nutti hin uume waa'ee birrii dhuftanii natti hin dubbatina. Uummanni majruuba ta'ee jira yoo ana dadhaban maatii nama harkaa fixu kanaaf ittiin kennin hoo gurra qabaatte biyyoo abbaa kee nyaadhu haadha keetii ergi birrii kee obboleessa keetii ergi laal Oromooti biyyee maarami haadha koo dubroo maara ijoollee dhufanii natti himatan keessaa micoota akka bichaadha kan waa'een ishii nama gaddisiisee laphee nama dhukkubsu micoo sun amma galteetillee jirti kan kuuwwan dhufanii himatan jechuudha yoo mucicha dhaqxee keessan gaafatte yoo mucicha bicha nyaatan dhaqxee gaafatte waan biraa kan waliin ta'anidha. Ijaasaa kan buufatee shaayii bunnaa waliin je'anidha. Tadaa ganni shaayii bunnaa miti intala qixxaadhaa bittee fi isa hojii shaayii bunnaa yattee kiirolee dhaqxee foon ji'a murtee fi kitfoo murtee fi bayyaa'inatti gabbastee biiraa gabbastee itti naqxee inni qabees itti naqee birrii kee lakkooftee itti kennitee gaafa isaan adda baatu waa'ee birrii keetii yaadatte waa'ee birrii keetii yaadatte naa maxxansettee dhufte siyaa maxxansu dachii kanarra lammata naa maxxansedhi tokkottu. Baga nyaatanii dhugaa nyaadhaa warra dhufte isinitti kennitu. Amma meentalli tun birrii 16,000 odoo asirraa iyyaa jirru lakkoofte itti kennite naa maxxansee adaraa Oromummaa adaraa lafeen ta'e gabaan bahin dachii nyaadhu. Odoo sitti himu maal afaan Oromoon haasa'aa jira miti ani. Moo waa'ee naasoo kun sinitti hin galu. Sinitti seenu waa'ee kan lamne naasoo kun. Inshaallah afaan Arabiffaatiin isinitti naasoo isin galle ta'e. Afaan Oromootiin isinitti iyyaa jira miti birrii keessan hin kennina birrii hangana baay'atu fuutee namatti hin kennin birrii nama dogongorsiisa. Hina geessu tuni ganyaa albasoo hina geessu gurbayyoo saniin booda immoo erga nyaatamteen booda naa maxxanse tiktoka sodaata inni tiktoka sodaata Oromoon maal nama gooti guyyuba lawaa sirraa hin nyanyettee nama dhiisti anuu nan nyaadda birrii san naa nyaatu waay nan nyaaddamu birrii 16,000 argadhee tanan diraama 16,000 jechuun birrii Itoophiyaatiin bar birrii 1,500 birrii 1,400 jechuudha argadhee tan nan galaa Itoophiyaa odoo birrii san argadhee anu maal ana sii godha. Birrii sun barachaa keessatti suuqii guddaan dhaabittee na jiraachisu deessi. Ergaatiin lakkooftee natti kennite. Mee odumaa sirraa iyyinu hin kenninaa birrii keessan odoo jennu namni akkamitti birrii kana hundaan lakkaa'ee namatti kenna. Sanuu mana dhaqeetti irraa fudhate bar gurbayyoo mucaan amma biloog godheera. Bilbila isaan hojjetu biloog godheera. Ishiis biloog godhee bilbiluu hin cufne hojjetu bakka cufaa ta'e. Gate kan inni siim kaardaatti shaallee barbaadee argattee amma meentalli tun sumatti argattee barbaadee argattee guddicha gubbaa si uumee minatti hima diraab daarii warra qe'ee keenya yaa dubartoota yaa ijoollee shamarranii yaa ijoollee shamarranii adaraa waaqa si uume dachii si uume adaraa lafa si uume birrii keessan dhiiratti hin kennina birrii keessan us jettanii laatina gabaa gurraachaan ergattee to'iir gabaa gurraadhaan amma harkirra caala akkamitti nyaatan sitti fakkaata birrii 30 erga birrii takka birrii 30 erga immoo hattuun immoo 33 ergiti oka 34 ergiti birrii isaan barbaada dambanyaa shoggaa shan hoggaa jahaa gattee kana bira dhufti cacau haadha ishii godhe shuu kun jalaa saniin booda maxxansi maali haadhoo godaan qabaanoo godaan qaba balaa kootiin kan maatiin koo mana kootiin tasa qaayyan maal laa gootan Oromoo maal laa goote ana
leencata kanaa kennitan ammoo akkana sadaqaa kadhattanaan jettan isin ko sadaqaa never unat mallaa gootan anao kanan balaa kiyyammaati mallaa gootan hin kenneen birrii kee qabadhu irratti du'i as keessa godhu akkamitti namni birrii kuma 16 naa itti lakkaa'etti kennamee rabbii keessan jedha mataa nama dhukkubsa ante sabboon ante dammoo natti hin ergatin geemi ana magemi irraan qabadhu ante simmeetaayi ta'etan ofe taa'e simmeetee laabra dubbate shuu haydaa jedaki lak ante turkiin alee baddaaki banaan min hoone kullo majnuun innaanne kootu bade gurbaata sazzal saanyi naala blog godhu mata kolkollee azala deema wanta barreessu kan sijammaran warra Iraan ilaalu warra Iraan ilaalu kunam warra dubartoota iraara Mutakorriteenye saayoon waan an jedhu dhageeffadhu gadi kunga wallahi billahi jala nagalchuu diddi kuma 16 biyya kana namni kaa'u hin jiru si ajjeesisiisu yookaan karoora biraa wakaatte malee namni akkasitti matee nama 300 san qofa na dhageeffadhu kuma 16 osoo asii kennitillee miidhee birrii kuma 16 lakkoofsatti kennite dhugaa birrii qubiin bahee birrii kuma 16 Abang ko nagana ka ba ni kana mal jedeng gadi bay dubbata ni kan chamro iblat chamro iblat na dhageeffad osoo itti him osoo waraqaa malee hin kennin nama karaa oomaan itti dhufeetiin biyya kanatti nama nyaata nama biyya biraatti irraa dhufee waraqaan qabne nama nyaata kuma 16 isii dhiisi namni biyya kana konkolaataa lafarra oofuun kaa'u maal barbaaddi beekta gannitti kuma 16 ol bahee himee gizee achirraa deeme yoo kuma 16 dhaban kuma 6 ni qabu naa kennanii garri irraa fuudhanii kennan hin jiru inshaallah ammallee itti deebi'aa nyaatu wanni barbaadan ebeluun takka ol baatee maqaa kiyya akkas jetti jedhanii maqaa keellee abaarsaaf waan garagaraatiif dhiyeessaa jiran malee waraqaa malee nama tokkotti hin kenninaa osoo jedhan isiin donqooroodha oduu argitu kun hojii geette iyyaa jirtaa meesira namni nama nyaata jettee iyyaa jirta akka ho'isiitu itti dabalanii haa nyaata akkamiin goonnare Polishitu zalazalaa nyaatu rabbina nyaatu rabbi saasi feeso bodeessa rabbi saasi saptin habebe leki ogga furbuteera social media kan erganu fe erga ogga huriti birri keessan haala akkababi maleen kennina lekki yaajoon hinagaan keessattummaa ji'a kana keessa waa hin birri kun sirriitti deemaa jira gurra qabdina geessa ani gurri tiyya xiqqishuu dhagaaroo xiqqishuullee taatu sirriitti dhageessi dhugaa duudaawwan tun amma birrii amma dhageeffadhu ganni mee dhugaa rabbi haa dubbannu biyya kana keessa jira kuma 16 kana maatii isiitti guyyaa tokkollee birrii 5 hin ergine waan isiin barbaaddu erga ganniin dubbataa jiraatte kuma 16 birrii guddisee itti himee erga saniin booda asirraa wacanii birriin kuni kumni lamaan tiyyallee taatu na haa galtu maal godhu itti kennite nama kana hin beeki waraqaa eenyummaa hin qabu kaardii takka ittiin ergine biyya kanatti osoo araba ofiitti kennani osoo anamma ijoollee wajjin hojjedhu yoo argite ittiin kennu harkatti wallahi sa'aatii ammaa kana yoo birrii na gaafatuu dhufan kama wajjin makiinaa isaa yabbadhee deemaa jiru akkaawuntii isaati irra kaa'a sababbiin isaa akkaawuntii isaa yoo ta'e maqaa isaatiin waan qabadhuun qaba ooluma kaatee manatti kuma 16 natti kennani kuma 16 irraa nyaate yoo jette eenyu dhaqee isii fuudha poolisiidhaan odoo iyyan odoo himan donqooroodha isin namni akkasitti himate maatii keetillee walisi buusaa ollaa keetillee walisi buusaa abaarii rabbiittillee amma yoo ati waa dubbattee ebaluu akkas nyaate jettee yoo haqa irraan qabaatiin algaa wajjin bulte biyya kana ka jiru bar araba maal godhan beeyta obboleessa kiyya biyyarraa dhufeedhanii suuraa namni biraa dhufe itti erganii nama bahee birrii isaa nyaatame jira siigalee guyyama 3 dura haguma kana dubbachaa jirru dur ansitti maaka obboleettititti risiitii nama sitti erge irraa dubbadhu sabboona yoo hate risiitii kiyya sitti ergan ol baasi irraa dubbadhu nama harkaan manatti koottu nallee laali dabbaa kiyya na duuban laali jedhee makiinaa duuban itti kennu nama tokko irraan dubbati wallahi dhugam ka jirtu kanuma dubbi warruma riisiiti irraa hon dubbadha lammata waa'ee birriin dubbadha warruma riisiititu ol fuutee 7,000 6,000 riisiiti isaatiinis yoo galchite I don't care itti himnee irra boleessa ko birrii keessan xiqqeessa ergaa kuma reala kuma 3 dabarsina reala kuma 2 reala kuma 3 dabarsina tanaana yeroo hammaatteerti
namni birrii yoo arge ijaan qabu cillamatti deema birrii yoo arge lakki obboleessi daadde nama baasa. Sila akkamii eeggannaa kan jettu azala teettee yoo kuma 13 qaba yoo kuma 13 qabaat torba hambisi arra naagalchi jedhiini yoo barbaadde mobaayil baankingii biyya kanatti hundi nama mobaayil baankingii fayyadamu. Akkuma nama Itoophiyaa jirutti mobaayil baankingii daqiiqaa 5 asirraa sii dabarsa. Kuma 17 itti kennite kuma 17 kuma 16 si jammar kuma 16 haga dalaydee biriin kee geettu malee lammaffaa immoo waraqama eenyummaa nama hin qabne tokkotti birrii kennite Dubaay Lebaanoo Suudii Lebaanoo haa nyaatu kaa maaliin hojjeta taree waraqaa eenyummaa hin qabu inni gara deemuu hin qabu iyyuu si jammar hojii argatuu hin danda'u waraqaa eenyummaa hin qabu waan taateef dibbiin godhee si haa nyaatu akkamiin godha. Wanni achi kaatee oka beerutu oka hordonni irraa kaatee sinirraa murra kanan jedheeyyuu abdaaris ikkoo mandoo dhiifa manaa godha sinirraa murra kanan jedheeyyuu nyaadha dubartiin maraate obboleessa koo birrii kuma 16 lakkooftee akkamitti irratti kenniti ishiin maraate qixxan godhaa nyaadha sinirraa murra jechuu kootifu afoon ililla ifo dubbiidha. Ana tukkukin irratti adabde rakkoo qabu. Tirraa mura jettee tukkukin irra adabde tukkukin qabu. Obboleessa koo maal qaba haadha ishiitti duna xalaa bittee abbaa ishiitti duna caammaa bittee akka kan hundi lakkooftee irratti kennitee maxxansi jettu. Ara baga nyaattanii. Isii dhiiraa dhiisi. Isii dhiiraa dhiisi. Isii durbaa dhiisi. Aniin dhiiraa yoo hawaala erga hawaala fakkeenya birrii fuudhee ergu. Haga akkaawuntii kiyya irratti naa galu hiriyaa kiyya kan wajjin makiinaa keessa taa'ee nyaadhuutti hin kennu. Hiriyaa makiyya kan wajjin makiina keessa taa'ee wajjin nyaannu taa'aa jirra achi naa dabarsi jedheeni itti kenna. Laal. Sii galee. Warra jala jirtan shamarran jala jirtan gurri keessan isinitti calaw haa jedhu ishee roobee gurratti calaw sinaa jedhu maarami ammaan booda waa'ee birrii kalama takkan dubbadhurra of arraba kiyya abaareeran dubbadhu jedhee gurra hoo qabaattan ta'ee damooza keessan jaalam akkamoo jabaatte jaalaman dabarsinaa bakka jaalaman dabarsinaa jaalama lamaan ergadhaa gara maatii keessanii yoo birrii ergitanii maadaamiin teessa siniif haa galchitu. Kuma 16 tasitti himatte suni halkan ijaazaa bultee itti kennite moo ija qabattee itti kennite yoo na ijaazaa hojii bultee yookaan gurwaa waggaa tokko odoon ergin kenniteef dibbiin godhee haa nyaatu fuuraa isaa lafee isaa taalkan achitti baafataa bulee fi suuraa isaa qumxaa achitti irraa dhumte haabitu ati irraa kutaa jettee inni immoo kuma 16 kuteera hallaqa. Rabbi zajaanaa deebise taattinarraa kuttee goota dhugaa odoon asiinan iyyuu otoon guyyaan asirraa muraa jedhee gaanja goraanja kaasee uu jedhu nugusa caalee kuma 16 jedhee lakkaa irraa fudhate. Baga si argisiise oduu ati kutaa jettee tiniin isaa rarraafate deemtu itti rarraafatee dhaqee kuma 16 irraa fuudhe nan galchu. Ana bicha miskiini kan irraa fuudhee dhugaa. Mi'oodha asirraa iyyina. Kanaafuyyuu akkasitti dhageeffadhaan irraa ba'uudhaa isii arginaan seene warri haalaan itti kennitan ammallee dabalaa kennaaf ijoolleen hojii hin qabdu miskiinaa nyaattu. Ana asirraa dachii galabbaxee tanan guyyaa lama na galabbaxan warri maamman akkamitti leenca keenya irraa muri jettee ganni gadi baatee jedhanii guyyaa lama mataa kokkatti sammuu dhangana dhaabanii abdaariin tuulama abdaarii sikkoo mandoo wajjin geessinaa garagalchuu ganna garagalchanii arrabsaa turan. Lakki ijoollee birrii keessan hin kennina. Lakki ijoollee birrii keessan tuuni kolkolleen kuma 16 lakkoofteetti kennite dirhama kuma 16 odoo nana si iyyaa jiru odoo nana si gaanja goraanja kaasaa jiru otoo nana si dachii buqqisaa jiru kuma 16 lakkooftee kennite. Maaltu ganni girmaa osanuu galcheree giftii koo kuma 16 san keessa kuma takka ganniidhaan kennita hin kennitu. Ganniin kuma takka miti kuma birruma lama naa kenna doonsiin jedhee hin qabu naan jetta biyya abbaa keenya addu bagasi nyaate. Qarxa fooyi bilaash araatu fooyi balaa bilaash inshaallah. Ana sirraa